qabullee Yesuus akka waa tokko humna hin qabne akka namni isa irratti aangoo qabullee kunoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 hanga 11tti Filiphiyos kana irratti anatti hin dubbattu jedhe laal Yesuusin qabee Yesuusin gaafa hidhamee jiru sana anatti hin himtu gadi si dhiisuudhaaf akka ani humna qabu akkasumas si fannisuudhaaf akka ani humna qabu hin beektu moo jedheen Yesuus garuu deebisee utuu olii siif kennamuu dhabaate ati humna tokko illee ana irratti hin qabdu turte kanaaf inni dabarsee sitti na kenne cubbuu caalaa qabaa jedhe ittiin jedhe Yesuus Kiristoos gaafa Filiphiyos hidhee jiru akkasitti Filiphiyos akkan si fannisuu danda'u akkan gadi si gadhiisuu danda'u illee hin beektu jedhaanii ture Yesuusin caala namni aangoo qabu hin jiru warri jettan Yesuus irratti kan aangoo qabu ilma namaatu jira jechuudha hidhamee akkasitti akkan aangoo irratti qabu hin beektu jedhaanii ture isin garuu Yesuus humna waa hundaa qaba aangoon hundinuu lafarrattis samiirrattis naaf kennameera jedha jettu ende asirratti garuu namatu Yesuus irratti aangoo qaba laala ajaa'iba kono macaafichi kun dhugaa rabbii hadiisa ajaa'ibaati amma sitti daballee sinii dubbiuna nuti waan guutuu tartiibaan waa'ee macaafa jaraa kana barsiisuu qabna Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti akkuma ani abboomii abbaa kootii hundumaa eege jaalala irrattis qabamee jiraadhu isinis abboomii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootiin qabamtanii hin jiraattu jedhe Yesuus Kiristoos abboomii isaa ajaja Yesuus Kiristoos barsiise eega ajaja paastarii jalan deemina dhugaan isiniin jedha nuti wangeela isinitti lallabnu kana sammuu keenya yookiin immoo qadiisha keessaa yoo miti ammas isiniif dubbifna nuti Maarqos 12:28 hanga 29 hanga 30 kan jiranu barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboomiin inni hunduma irra caalu isa kam jedhee gaaffii isa gaafate Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhaa ture Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha Yesuus Kiristoos ani kophaa kan koo Waaqa yookiin gooftaadha jedhe Waaqayyo gooftaan keenya jedhe ajaa'iba kuno ummanni kana fudhachuu dide wallahi ammas wangala Isaayyaas raajichaa irratti boqonnaa 43 irratti Waaqayyo itti fufee ani hammas Waaqayyoodha gara fuulduraattis kan jiraatu anuma harka koo keessa waan tokko illee baasuu hin danda'u jedhe Waaqayyo inni tokkichi isa kana malee Yesuus miti kun Waaqayyo naman ta'a nan jijjiiraman jedhu Waaqayyo itti fufee ani ammas Waaqayyoodha gara fuulduraattis kan jiraatu anuma hin du'u jechuudha laal Waaqayyoon Yesuus du'eera jettu miti Waaqayyo immoo asirratti Isaayyaas raajichaa irratti ani har'as Waaqayyoodha gara fuulduraattis hin jijjiiramu isiniin jedhaa jira filiis warri kiristaanaa macaafa keessan dubbisaa shaadaa qabadhaa jannata waliin galla wallahi nuti ummata inaaffaa qabu miti maalajjaa jannatan wajjin galtan jennee isinitti hinaafnu dhugaa rabbii inaaffaa isinitti hin qabnu ummanni muslimaa wanti inni kara jannataatti si waamu waan inaaffaa hin qabneef ummata ilmi namaa gubachuu hin barbaanne waan ta'eef kotta waliin jannataa gallu waaqa tokkicha waaqessinu kan sadan isaaf hin taane kan ilmoo argachuun isaaf hin taane kan ajjeefamuun isaaf hin taane kan jijjiiramee nama ta'uun isaaf hin taane tokkicha waaqa tokkicha abbaa isa Yesuus Kiristoos waaqessu sana haa waaqessinu isiniin jedhaa jirra jaran isin garuu nu arrabsitu maaltu isin dhibe nuun jettu kottaa wallahi islaamummaa malee karaan dhugaan hin jiru Yesuus Kiristoos humna isaatiinis waa tokko gochuu hin danda'u jarri Yesuus waa humna aangoo qaba maalodha jettan Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada firdiin ani farades qajeelaadha ani yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa
ana ergee duukan bu'a malee jedhe. Namni kana qabu akkamitti sammuunsaa kana fudhachuu dide jiran. Yesuusitti dabale ani humna kootiin ila humna qaba. Yesuus fayyisaadha. Yesuusin malee jireenyi hin jiru warri jedhan Yesuus immoo asitti dhufee gadalii jala galcha jechuudha jecha isaatiin. Humna kootiin wamaa gochuu hin danda'u. Gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaa. Ani yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukan bu'a malee. Ameen. Halleluuyaa. Min ayna ንግግር ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በር ሙስሊማ jechuudha bar. Dhugaan siin jedha Yesuus Kiristoos muslima ajaa'ibaati hin beekanu sin. Yesuus muslima jedhaa barreessaa hundi keessan koomentii jalatti. Yesuus Kiristoos muslima jedha ummanni kiristaanaa haa hubatan akka inni muslima ta'e. Diboora. Maamu telefoonaa komaa inni itti girgirrii gootu antee haasaadhaayi. Naa shaadaa si qabsee mallee shaadaan qabanne Wali waan na qabatamu jira moo akkamoonsa. Waaqa tokkicha isa Yesuus Kiristoos waaqa isa sana waaqa sun barbaaddu. Akka warra Wallaggaatti beektaa qabatan kan jedhan tokko gaafa muka walitti qabanii gaafa abiddatti qabsiisanii abiddi suni qabatee dhabeettaa abbaa keenyatu. Qabate kan jedhamu. Yaa loqonni akka adda addaatti dubbatama sirrii Qabate kan jedhamu akkasii malee. Ibiddi qabachuunis ni jira. Yesuus Kiristoos muslima jedhaa barreessaa guutuun keessan namni 130 kun Yesuus Kiristoos muslima jedha. Dhagaye kaama waa'ee maa warra koomentee dhiisiin beektaa hin bareedda garuu amala badde malee foonaa dhaka. Inde namni dhugaa dubbatu sin biratti amala badee Dhugaa dubbatu biyya lafaa kana tokko yoo jiru hundiyyuu cubbamaadha. No, jecha macaafa qulqulluu irratti barreeffame dubbatanii kottaati shaadaa qabadhaa jecha Yesuus Kiristoos hin dabsinaa jechuun cubbuudha dibo. Awwaal keessa kan jiru dhugaa bahuudha malee koottaa jettee nama kadhachuun sirrii miti. Wanta dhugaa jiru barsiisa. Kadhachuu jechuun tokko wayyaa qawmii yaa ummata kiyya jedhaa turani warri duriyyuu nabiyyoonni Museen illee yaa qawmii Nuuhillee gaafa itti sanatti yaa qawmii ummata kiyya kottaa karaa rabbii tokkichaatti jedhee waamaa ture. Nuti adda kottaa isiniin jechuun rakkoo miti. Itti dhiisu faarfata ati yeroo baay'ee waan ati macaafa dubbisitti macaafa dubbise. Ati barnam kee guddaa tokko kan daawwachaa oolu kanaaf carraa argannaa tun beeku malee ilaa. Nuti obboleessa koo macaafa faarfata. Faarfata! Gaatiin akka bakka torbaatama kan jannataa fuudhuu fi islaamtummoo dhugum islaam barbaada. Alaa kanuma bakka ilaalchi warra macaafa dubbisanii waan beekne waanuma akkanaatu sammuu asiin harreen ta'inaame akka harree waan namni isinitti fe'e baattanii hin deemina dubbisa. Wama dhageessan eddeesaa utuu isin gaafatanii baafachuu kan hin dandeenye dubartoota macaafa kee dubbisi faarfataa jettee maqaa akkanaa ofitti baaftee hin deemini faarfadhuuti utaali kan siin jedhan jiru macaafa keessa dubbistee macaafa kee. Nama macaafa kee dubbistee beektaa? Dhugaatiin jedhaatam gurruun torbaatama sun achi. Sagalee kee ol kaasi faarfataa jettee maqaa ofitti baaftee hin deemini dubbistee macaafa kan namaan nagaafas mucaan keen suni dubri torbaatama achi dhaga'ee islaamuu jir malee akkasumaallee waan diiniin jaalatu. Waan hin argine ati akka harree waan sitti fe'an hin baatii wanti siin jedhuuf ofii keetii dubbiftee hanga argitutti waan namni siin jedhu waan maqa balleessiidhaaf cal jedhame haasa'amu qabattee hin deemin argitee dubbistee hadiisa kamirraa argatte wangeela kam keessa jira yookiin quraana kam keessa jira fidi. Fidi hadiisa irra jiru. Torbaatamaa fuunaa itti kiristaanii nam tokkollee hin arganne ta'e salamaaf salphii ba'uu fi baradeero. Kuleessiya. Fidi siin jedhee bara. Seeti waa'ee quraanaan beektuuti meena ishee ka beekan galchiitti walaa gaafatanii bis gaabir. Abduu qeeqee nadhiis abduu qeen bitta Maa kun faarfataa ofii jedhe bara. Firii dhaga'uu fakki deemalee inni keenya intarnaashinaali inni baratu dubbateellee irra bareeda warri kaanii dubrittoot. Maal jedhu faarfataa. Faarfataa. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti akkanadha. Dhuguma isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaataa jedha. Ati Yesuus Kiristoositti amanta moo isa Yesuus Kiristoos isin ajaju sana abbichatti amanta? Inni ajajuullee sin amanaa isaallee sin amanaa. Aboo waan hin jirre naasai waan Yesuus siin jedhu fudhatta yoo ta'e kana fudhadhu. Isaa kana
Maal jechuudha dubbii kan koo dhaga'ee isa ana ergetti jedha rabar. Isa Yesuus anatti hin jenne laa. Isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Ati isa Yesuusiin jedhu dhiifti maaliif yaada mataa keetii duuka buuta qoy? Aya, anin gaafii Naa ibsu gaafatu. Gaafii tokko nan gaafatin macaafoo keerraan si gaafadhe ragaa wajjiniin kun oolaa qoy. Siifan baasa akkasii galutti yoo kaameeraatti sii garagalcha. Maaliif ragaadhaan malee hin dubbadhu uummanni isaa argu. Sheekota Kunoo sheekota laalila. nu galcha Maal ko jedhama? sheekota. Ubeeta si dubbachuun qaanumna. Aboo dubbifadhu maal Nuti si dubbachuun dubbisine sodaatu maal jedha kun? qaanumna. Obboleessoo kun maal jedha dubbisiin siin jedha? In argina Dubbisi. bobeeki diphoo karaa jira. Aboo Dhugaa siin dubbisiin jedha siin baay'ee jedha maal jedha biizii kun? Diboora ilaaluu dubbisi. danda'u beeku. Konkolaataa ufa jira durraa. Aboo diboora dubbisiif. Ooyya. Diboo. Dubbisiin siin jedhe kan. Dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagaa. Isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'aa keessaa gara jireenyaatti darbee malee gara Darba malee firdii dhaqu hin dhaqu. kara firdii hin naqu gara firdii hin naqu. Shuu maal ta'e asirratti maal Ameen. gaaffisti ta'e. Amma Yesuus Kiristoos maal jedha amma akka nama sammuu qabutti dhugumaan isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isa ana erge Yesuus Kiristoos ergamaa innan ergamee siin jedhaa jira bar Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu ofitti maa jira maa fudhachuun isinitti ulfaate kan Yesuus Kiristoos ergamaa erga ta'eeti ati Kiristoos ergamaadha jettanii fudhachuu qabdu jetteetu gaaffisii ta'e sitti. maaliif fudhachuu diddanii waaqa jettu reennoo kunoo laal wangala Yohaannis boqonnaa 5:24 gilsiidhaan waaqaaf yoonni waaqummaa isaa fidi isiniin jedhan barbaadaniin argitan nuti immoo ergamaa ta'uusaa akka nafaan isaatiin dubbate isinii fidaa jirra eenyu ni dhugaa dubbataara nu immoo isini Ani Yesuus nama guutuu waaqa guutuu ta'uusaan beeka garuu ani amantii haasa'uun barbaadu. hin jenne meenaa fidi wangala guutuu keessaa Yesuus Kiristoos akkuma asirratti ergamaa ana isa na ergetti amanaa jedhe ani nama guutuu fi waaqa guutuudhaanatti amanaa kan jedhu yoo jiraate fidi akkuma nama akkanatti si argisiise sirriitti jira kun macaafa guutuu wangala Yohaannis hanga seera uumaati hanga mul'ata Yohaannisitti hanga dhumaa yoo dubbiste ni jira wanta Ragaa iddoo waa Okay, Yesuusin Philip. awwaaluu himaatan sitti danda'a. Objii. Fideesiin jedhe baran yaada mataa keetiin yaada Yesuus Dhiisaatii seeraa wal gaafadha abboo. Okay, objii waana. Ina. seeraan hin gaafataara inni bar faarfataani ati mee jedhime faarfadhu meeshii si dhaggeeffanna maali maqaan kee faarfataadha mee maal Malee faarfatta bari jireenyi hin jiru Yesuusi malee bari furmaan hin jiru. eshi kanuma itti fufi baay'ee faarfadhu mee waan faarfattu sana macaafarraa faarfatta moo yaaduma mataa keetii faarfattaa Yaada mataa koorraa akkamiin faarfadha maal jechuudha. aboo asiin hin jenne ati faarfattuu miti dibooraadha ati maqaan kan kee faarfataan Maali gaafa sagalee isaa akkam faarfadhu maaltu na layyaasise nan faarfadhaanis. ati jannata galuu qabda turte diboora dhugaa rabbi Akkami yaada? Gaafii Isheen hin tokko jette qabatee gabuusi abaaboo abdutti hin jettu. Abdukee gaafii tokko qaba. Abbuse akkami yaada? Abbuse akkami yaada? fayyaadha abaaboo islaamatti ta'uu barbaadda shaadaa si qabsiifnu viidiyoo banadhuu quba kee kana godhimu jannata galuu qabda Beekee Yesuus mikkattis otu fudhatu. Waaqayyo gaadhi waaqayyo shi waaqayyo gaadhi waaqayyo otu fudhatu shi Yesuusi otu fudhatu shi waaqayyo otu fudhatu shi waaqayyo. maal No, jedha akkasii ishee keemii koo jira keemii uddaa otto ishee keemii uddaa jira keemii ana keemii jira ana keemii uddaa. Ay. Aboo biyya Kanaadaa teessee geemiin maal si godhaa miti? Ogaa waaqayyo oga keemii uddaa jira. Aboo Kanaadaa jirtaatii fi geemii guddaa Ogaa
hojjetan. Maal isin godha? Diyaaspooraan geemii guddaa taphate. Iskiidota irraa. Gaariin jiru isi Maal sii godha? Qoy ati teentee dhabdee kukullu Okay, qoy. Ati teentee dhabmiti? Yesuus fayyisaadhaami? Maaliif si fayyisuu dadhabere akkasii kana cabaqquufan? Abaaboo naa deebis. Yoo dhuguma Yesuus fayyisaa ta'e dura maaliif si fayyisuu dadhabe? Kottu karaa rabbii isa tokkicha Yesuus fayyisaadha maaloo jedhanii wacanu sanarra waaqa tokkicha rabbii isa dhugaadhaan gabbaramu sana kottu. Yesuus fayyisaadha jedhee ergasii fayyisuu didee wal caalchisee fayyisa. Ishi bakka kuturiki Yesuus fayyisaadha maaliif irra bakee kana akkasi dubbatichi gochuu dadhabee kuturiki saafi kuturiki saafi karaa taabbiyaasai kuturiki saafi karaa taabbiyaasai asirratti naa kuturiki saafi okay Diboora maaliif fayyisuu dadhaben sala keessan kana Yesuus amma ani toltu jira baay'ee jira dubbatu yoo achi dhufteen fayyite No, an dhugaanis hin gaafachuu jira. Yesuus fayyisaadha. Maal taataa jedhu. Maaliif intala keessan kana Yesuusitti amantii intala bareedduu kana maaf fayyisuu dadhabe Yesuus? Kanaani maali amantiiraan naasosiiseen dhugu akka dubbadhu nan godhina hin jaalladhu. Gaafadhu nuti amantiin keenya waan hadha duniyaa kanarra yoo ta'e mustashifaa mana yaalaa dhaqamee fayyama malee amantii keessa dhaqamee charchiitti yookiin intiniidhaan hin fayyamu. Si fayyisa dhukkuba kamirraa akkana si godhan jedhan sun waan addunyaa kana nuti waa'ee jireenya bara baraa. Miidiyaa kanarratti argaa jirta warra kan jirtu yeroo lafdhaa. Bayi isa birrii 500 ijoollee karaarraa guuranii. Birrii 500. Yeroo ni lamxaa fayyisu yeroo ni dhukkubsataa du'aa kaasu nagartuu ati. Otoo kana agartuu bogaa nama farra. Yesuus Kiristoos siifanima wangeela intini isaatii wajjin raajitti sobduu warra sobee maqaa Yesuusiin leeyitiin agadatu nama kaafneen Simoo ergi sobduu ta'ee nama dhuguma algaadhaan sireedhaan baatanii mana kiristaanaa keessa geessanii gaafa achi ga'u fayyee deemee galimmu maal jettanii sobduu. Inni maaliif iyyuu Amaanu'eel hospitaalii dhaquu didee achi dhaqee siin jedha seera kamtuyyuu namni tokko charchii dhaqee fayyuu siin jedha. Kana miti Mootummaan yaalaa bara miidiyaa kanarraa argaa oolfa masaraatti. Qoy gaafa namni gaafii sin gaafatu Yesuus kan inni fayyisu dhukkuba hafuuraati malee yookiin immoo dhukkuba hafuuraa fayyita malee dhukkuba lubbuu yookiin dhukkuba fooniiti miti. Minaaminii namaan jettu. Inniti haasoftu kun immoo nama du'ee sireerra ciisu nama caccabu walis jalaan faallessu. Amantii jechuun Yesuus kan inni fayyisu hafuura yookiin lubbuudha fayyisa malee dhukkuba isaan mana namni caccabee mustashifaa ciisu minaaminii sireedhaan baatamee dhufee fayyise jedhan kun tonqolaadha moo Yesuus iyyuu isa akkasii fayyisa. Raajiin inni akkasii soba ta'uu wal jalaan ta'u. Hafuuraa fayyisaa jira moo raajii isa kan foonii fayyisaa jira. Kakkenai bayata ufatu kota samuku gararatim otake ararabi karadeke Sivaka bohu karata 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 Ababo, tasgabbaa sin jechuu jira paasterii keessa bara. Maal ababo kiyya an paasterii keetiin naa jedhamte. Aati atee nama jidduu mucaan amansiifachuu jirre gitaan tasgabbaame waaqi si araaramu. Naan turutti ni faafannaa. Maaliif? Kan lafa keellee dhaatu jira. Ati callisi. Diinaa isii kana Abaaboo diinaa isii foolonaa godhaanii. Ati ati namni ija mucaa afaanii mucaa aktiivistii keenya kan Oromootiif kan kiristaanaatiif kan islaana jidduu taa'u ateen namni sun gabbaas.
Nama arah selana tu nurab basukan nubasa. Abaaboo faarfataatti bar. Sopoleetii ni yaarsi amma afaaniin dhufetti maawulaa akka jira bar. Abee. Abaaboo itti fufi faarfannaa kee hin dhaabin. Abaaboo bana dhumuudha. Akkammaa sanatti itti fufime. Na booyyee karaa ni isa jedhummaatti fufi abaaboo please. Maaliif dhaabde goota koo? Abduusee maaloo dhiisiitti qoy dibooraa waa gaafadhu. Nagaafat aneeru ijoollee tuusaa irratti nagaafat. Oka? Paasterii Oka? warra nagaafat. Oka faafannaa anne Faarfataati paastariidha. faafannaa anne bakke. Faarfataa. Itti fufa. Please. Diina Eenyuun itti gochuun gaafadha? dagatinaa warri Faarfataa jala gaafadha moo jalqabu. dibooraa gaafadha? Isaan gaafachuu barbaadanii Abduusee. Dibooraa gaafadhu isiin amma islaama'uudhaaf karaa jirti garuu sodaattee taa'u jirti. Dibooraa namni Yesuusitti amane akka Yesuus du'aa kaasetti jaamaa fayyisetti isa caala indoom isa caala ni kaasaa nama jaamaa nama dhibame ni fayyisaa namni isatti amane. Amma viidiyoo yoo si daawwachiise maal jettatama? Dhugaa rabbii amma sitti amana ani amma sitti amana ile kinoo ani amma sitti amana yoo Maannatti dhugamu. amantaa beeyan annama akka keeti maannatti amantaa waaqayyotti amane malee. Kaafnaan hin amana waaqayyo mateettu kanattuu hin amana waaqayyo kana yoo amma atin nama du'e laale akaakayyoota keenya abboota keenya waaqayyo naa kaaftee jette hin amana sitti. Abaaboo mootiirraa kaafadhuu faarfadhume akka ammaatti. Faarfannaatti fufi isin guddisa. Indee maa viidiyoo dhumattare? Abdusee kolfaan fitte baranaati wallaahi. Nu maraachitan dhugaa rabbi. Qoyyal tokko maanachi. Eessaarra? Dibora. Naamani Dibooraa torbii tokko booda islaamani taati ilaal jecha Dibora miitii kaafadhume Dibora. Yoo Dibooraan torbii tokko caala achi turte Abduseen immoo dhugaan dubbatu naan jedha. Islaama'uudhaaf dhiyaate. Natti mul'ata bara. Yeroo waraabbatta Oromoo waan amma. Dibora waa tokko si gaafadhume. Dibooraati Yesuusitti ni amantaa? Eh? Diboora Yesuusitti ni amantaa? Ooyya, ni torki. Yesuus waaqa jettee amantaa? Ati eenyuun waaqa koo rabbii koo jettee eenyudha kan itti sagaddu? Allahu ta'ala. Eenyuun ni Allaan? Waaquma sillee uume dachii kana mara uume ka dachiis uume sinna ilma namaa uumetti amanna. Maqaasaa. Rabbii maqaan isaa Dibora Rabbi. Rabbichi maqaa masaatu rabbiidha moo maqaa biraa qabu? Amma waa tokko si gaafadhume ani Dibora. No, nan gaafatiin maa na gaafatta waan asiin jennattiin.